maatii gabaastu friend isaati taan Hannaa Daawwit Jaansan. Maqaa koo badoo jebaabatti Hannaa Daawwit santu malee isiin caasaa guddoo isiin sadarkaa koreetti maalitti laal mucaan namoota hiriyaa isaa wajji baratanii fi namootuma ijoollee waboo keessa waraana keessa qaamaan turtee qabamtee dhuftee fi bakki inni itti dhalate sanatti faqqadaan kadaawwiffaadhaan hoogganamu kun yakka garaagaraa raawwachuu ture. So bakka naannoo keetii waan ta'eef si dhagaamaa jechuu gandaatti beektu maatii isaa hundarra miidhaan guddaan gahaa ture. Dheekkameetii aariidhaan barreessaa dubbachaa ture dhaaba isaa keessattis. So warri dhaabaa maal godhan Abbabee Garasuufaadhaan moo'iboon nu warra karaa nagayaatiin qabsaa'u kana dhiiseeti marroofaa hojii hidhata qabaa. Jaaniitii riippoortii dhiisaa turan Abbabee Garasuufatti. So Abbabee Garasuutti namni akkas waan san dhiisaa ture amaan eenyuti kaan namicha amaan filaati amaan filee faan hoogganaa waajjira magaalaa Shaashamannee Kaabaa'ooti beeka zoonii kibbaa tan isaa ta'a. Siigalee Abbabee Garasuutti hojii qindaa'anii moo'iboon qabamee akka gartee garas akka ajjeefamuuf qophiin irratti gartee yaadamaa akka turte jira jechuudha. Moo'iboon ammoo gartee akka marroofaa wajjin gartee qunnamtii qabu qaceellotti michiyoo mootummaan tootu tanaani fireendii isaa tanan warra mootummaa kanallee amansiisanii jechuudha shiraan osoo mucaa warra san hin deeggarre. Luksi galee fireenduma isaa tanaani hunoo gaafadhaa michiyoo tanaa fireendii isaati. Michiyoo tana warri mootummaa ifiifis gartee waan dhimmatti ba'aa jiruuf waan waraana sangaaratti jeeyituuf ni amanaa jechuudha warri mootummaa dirqama amananii jechuudha. Akkasitti warra gartee opereeshinii san fudhatus warrummaan abaa'oo kun irra qindeessee jechuudha. Garuu wanni inni gartee yakka faqqadaan ganda inni itti dhalate giddaa ayyaanaa kanatti fudhachaa jiru Wallaggaa Bahaa tana jechuudha. Lubbaaborii fi Goojjaam tanaa wajji waldaan geessite. Naqamtee irraa waa xiqquma fagaatti isin dilasiimi. Waan kana mormaa ture jechuudha dhaaba isaa keessatti. Faqqadaan kun dhaaba kanaan waan hoogganamuuf dhaaba Daawwit kanaan. Akkasi. Maaliif faqqadaa mormitaadha? Garuu waan tokko wanni isin hin galin ka faqqadaa caala naannoo nuti keessatti dhaannee nu fixaa jiru hedduu jira. Faqqadaan ifaaf bilisaan ol bahee uummata Oromoo ajjeesaa jira. Garuu afaan Oromoo dubbataa kama qe'ee naannoo meebi warruma lixaa warra bahaa kana anumaafis sikkoo mandoo ta'ee warruma Harargee kana namni nu keessatti dhalatee akkuma faqqadaatti uummata keenya kanas fixaa jiru hedduutti jira akkasii. Maan isaati illee isa bagaasa sabdanii maan kanneen? Yoo dandeenye maa kennina isin eenyu? Isinis Oromoodha. Jechuun kan namummaa dhaga'iitii qabu awudansi qabu kan akka nita malee nuti Oromoodha. Ragaa jechuun osoo himtee jaanii akkasii san hin taane. Warrummaan Abiyyi wajjin ijaaramee uummata Oromoo fixaa jiru kutaa 11 walitti dhufe. Hundisaa. Abiyyi qofaa miti. Haasawni haasawaa jirru. Shira moo'in bakka Iyaas wanni jiru maal seeta? Waa'ee mootummaallee haa dubbannu gaa irra guddaa ka uummata keenya miidhaa jiru mootummaadha. Qoy durooti waa obsinta waa obsi waan tokko jira. Oromoof hin qabsaa'u erga jette karaa nagaatiin hin qabsaa'u erga jette nama qawwee fudhatee hawaasa ajjeesu gaafa siin hoogganame ati uummata kana itti kijibdee moo itti hin kijibne takka faa dura. Namni qawwee fudhatee Oromoo ajjeese waraana bilisummaa Oromoo keessa kan marroon hoogganu keessa hin jiru. Kan marroon hoogganuu miti bara ammaa dubbii tana adda baaseetu maan warri suni qawween qabu gaa abaa'oon gullallee kana barakkoon. Bar laan rakkoon teessan hin dhageeffatta waa. Mucaan moo'iboon wallaahi sirriitti dhageeffanna. Naabsa bakka moo'iboon baqqalaa ture jaal faqqadaa abdiisaa nama jaantu waraana achi gaggeessee uummata sanarra miidhaa. Faqqadaa abdiisaa duraan dursee woboo miti faallaa woboo dalaga uummata Wallaggaa fixaa ture. Naa'obsi barsi woboo miti namni jaalmarrootu kan jiru. Gaafa mucaan dhaabesaa karaa nagayaatiin uummataa fi qabsaawa jee amaanaa uummataa nyaatee nama qawweedhaan uummata fixu kana hoogganu hooggana isaa ta'uu gaafa hubate qabsaa'uu jalqabe barreessuu jalqabe namoota dubbachuu jalqabe jechuudha. Warri kun maal jaaniiti warra bilchiginaa akka namucaa qaalii karaa nagayaatiin waliin qabsaa'uu dhiiseeti. Jaalmarroofatti harka kannee jaaniiti osoo mucaan jaalmarroofaa hojii wal quban qabne maqaa balleessa mucaa. Maaliif sababuma mucaan waan gocha faqqadaan uummata inni keessa dhalate irratti raawwatu kana mormeef. Sigaleemma
Shirrii gartee shirrii nuti sitti himu jirru faqqadaan Oromoof qabsaawaan jiru. Daawwit Ibsaafaan Oromoo sobanii karaa nagayaatiin isinii qabsoo na jaanii yakka nama uummata Oromoo ajjeesu kana fi sadarkaa hoogganaa abaa'otti nama uummata miidhuu kana osoo beekanii mucaa kanallee qalmaaf waan sabboonummaa qabu fi uummataaf quuqameef warra dhiyeesseedha wanni sitti himu jiru. Bilchiginnaan akkanuma lafaa kaateen ajjeesneedha. Laal wanti ragaasii ta'uu qabu tokko Jawaar Muhammad yeroo tokko waan inni jedhe sirriitti dhageeffachuun gaariidha. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartee maybe mootummaa deeggartee maybe Jawaar yoo deeggartee sirriitti dhageeffachuun gaariidha Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad wanni inni jedhe gaafa mooyi booyi baqqalaa ajjeefamu marrootti bilbilamee jedhe marroon hin jenne garuu Jawaartu jedhe marroon bilbilamee yes marrootti bilbilamee jedhe Jawaar Muhammad mooytu ajjeefame jennaan nama kana abaa'oon gullallee yookaan abaa'oon karaa nagaatiin Finfinnee keessa jirtan mooyi yoo ajjeeftan itti gaafatama isintu fudhataa jedheenii jedhe Jawaar Muhammaddu jedhe. Namni kun haasawwan hubatu laal kiyyaa darbee na dhagaye kiyyaa dar na dhagaye hagareef waan kana deebinee haasawaa jirra Iliyaas nu hubataa jiru akki jenne bari gurbaan du'ee feesbuuk irratti hoggaa as bahu hoogganni dhaabaa kagaara jiru caasaa magaalaa qabutti bilbilee itti dheekkamee Jawaar yoo waan kana isin gootanii jiraattan badii daleeydan jedhaniiti itti dheekkamanii jan feesbuuk irratti gurbaan du'ee hoggaa argan akka qorannaan isaa irra geetti hoogganni gaaraa caasaa magaalaa qabutti bilbilee badii kanaa yoo daleeydan itti gaafatamtanii yoo waan akkana daleeydan dongora daleeydan jee marratti osoo bilbilamuun ta'e marrootu caasaa isaa gaararraa qunnamtii bilbilaan godhee itti dheekkamee Jawaar irraa bu'e. Waan kana keessa maal quba qabduu jennaanini waan kana warri bilchiginnaatii fi abaa'oon gullallee akka godhan sababiin isaa immoo marroo deeggaree maqaa jaamuun godhame beeke mucaan kaajjeefameef. Itti gaafatamtaniidha abaa'oon karaa nagayaatiin qabsooneettanii achi teessan waan kana riippoortii isaa ta'u haala kamiinuu ni qoratanii ni harka. Ammas riippoortiin kun isaanuma keessaa sadarkaa kana qulqullaa'ee dhufa malee Jawaar kophaa baasuu hin danda'u. Akkamitti warri mootummaatti akka warri gullallee kun mootummaa amansiise fireendii isaa keessan akkamitti mucaa kana qalmaaf eenyutu ajjeesuu danda'an abaa'oo karaa nagayaatiin qabsooneettu keessaa akkamitti akka fuudhan mucaan eenyu akka mormaa ture gocha faqqadaa ta'uu soo kuni waan ifa taa'u jechuudha. Akka ajjeechaa mucaa kana keessatti lubbuun isaa dhugaa naa baatuu fi yoo dandeessan Oromoo akkatti dhumu kana hundaafuu akkuma lubbuu isaa baatuu yaaltan kanatti dhugaa Oromoo kaanis baasaa. Akkamitti kaafuun jiru bar wanni siin jee barani namicha laalama bilchiginnaa fakkaatee takka Oromoof hin qabsaa'u jee Oromoo ajjeesu sani Oromoof akka qabsaa'u ni hubatta ni gaafatta ni qoratta haruma sii danda'ameen nama isa hojii jiru rataa ragaa sassaabbatta qabatamatti jechuu barbaadeeti. Kan itti aanu gochoota inni hojjetan hunda ni xiinxalta ni gulaalta sanbooda nama kana eenyu hojii walitti dhiyeenya akka qabu eenyu akka ta'u ni baratta soo nama san itti deebiteeti hordoftaa jechuudha sanbooda waan san qulqulleessitee gara miidiyaa fiddaa jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti ani ilaal hooggana Jaalmarroo jedhamu kana kan waraana bilisummaa Oromoo hoogganu kana yakka uummata Oromoo irratti raawwatu guyya tokkoon agarrees hin dhageennes inni kan baheef uummata Oromoo kanaa fi garuu yeroo tokko kan isa fakkaatee isa keessa taa'ee waraana kana garan taanetti oofu ni jira akkuma sanyii fa'a ture akkuma gollicha dheengee fa'a. So ebara malal marroo deeggartaadha beeka wanni namni duuf wanni abaa'oon gaara ijaaramtuuf maqaa marroo kana balleessuuf godhanni beektaa warra bilchiginnaa yeroo baay'ee. Maa beekamaadha. Nuti kana hubannee kan nuti kana hubannee jirra yakka wanni tokko qulqulleeffannee hubannuuf. Beekaa hogguu marroo jennu dhugama Jawaar Muhammad Oromoof dubbatu kana Oromottu ajjeefamaa jira Oromottu buqqa'aa jira Oromottu badaa jira jenneeti malee nuti nama dhuunfaa dhimma irraa hin qabnu deeggaruuf an akka nama tokkotti hujii inni hojjetutti hujii saba kanaati akkuma isin Jawaar Oromoo hojjetettan marroonis lubbuu isaa kennee lubbuttu keessaan bahin malee ummata Oromootiif dalagaa jira amantiin kutaan osoo addaan hin qoonne woboo kutaa 11ttu bakka hundarraa walitti dhufee waraana bilisummaa Oromoo keessa jira kan Abiyyi ergatee miti kan Jawaar ergatee miti kan quuqama Oromoo qabuttu achi keessa jira
Oromoo kanaaf lubbuu kennanii akkuma Jawaar Oromoo hojjetutti isaan sunis Oromoof aarsaa lubbuu isaanii kennanii kana keessatti nuti ammoo yoo dhugama Oromoof sagalee taane ufii wal nyaachuu hin qabnu. Karaa feetiin qabsaa'ee Jawaarii wajjin garuu kan Oromoo ajjeesaa jiru isa aangorra jiru tu wal nyaachisee warra karaa nagaas warra qawwee qabus hayyuu Oromoos kan nyaatu jiru Abiyyi Ahmad malee yookaan Jawaarii miti yookaan Marroo miti. Kana yoo beekne wajjin itti fufna. Nuti wanni jenne ammallee namni yaada joor keessatti illee Marroon faan waan kanarraa Marroo deeggara sababiyyuuf akka